Akkam jirtu barattoota har'a kan waliin ilaallu saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 2 keessatti Gilgaala boqonnaa 2dha jechuudha. Yeroowwan darban keessatti saayinsii naannoo kutaa 6ffaa kana haala gaariidhaan kan waliin ilaalleerru yeroo ta'u, har'a immoo xumura isaa irratti Gilgaala boqonnaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gaaffiin jalqabaa hima armaan gadii dhugaa yookiin soba jechuun deebisi kan jedhudha. Gaaffiin tokkoffaan biyyeen makaa gosa-tokkeedha jedha. Makaa gosa-tokkee fi makaa gosa-addee jennee egaa makoota keessatti yeroowwan darbanitti kan baranne yeroo ta'u, makaa gosa-tokkee jechuun maal jechuudha? Ruuqooleen isaanii kan ijaan adda baasanii beekuun namatti ulfaatudha jechuudha. Ijaan yookiin maayikirooskooppii xixiqqaadhaan adda baasnee beekuun nutti ulfaata jechuudha. Ruuqoolee isaanii gargar baasnee adda baasuun nutti ulfaata jechuudha. Makaa gosa-addee kan jennu immoo kan ruuqooleen isaa gargar baafamanii ijaan argaman jechuudha. Yookiin maayikirooskooppii xixiqqaadhaan yookiin immoo ijaan gargar baasnee salphaamatti ilaaluu kan dandeenyudha jechuudha. Makaa gosa-tokkee jalatti fakkeenyota nuti fudhanne biyyee, cirracha kan jedhamanidha. Makaa gosa-tokkee jalatti kan fudhanne qilleensa fa'a, qilleensa, bishaanii fi makaa bishaanii fi ashaboo, makaa bishaanii fi alkoolii jennee makaa gosa-tokkee jalatti fakkeenya fudhanneerra. Makaa gosa-addee jalatti kan fakkeenya fudhanne kanneen akka biyyee, cirracha, akkasuma garbuu, midhaan wantoota akkas akkasii makaa gosa-addee jennee fudhanna jechuudha. Kanaafiyyuu biyyeen makaa gosa-tokkeedha kan jedhu kun soba ta'a jechuudha. Biyyeen makaa gosa-addeedha. Ruuqoolee isaanii adda baasnee ijaan arguu waan dandeenyuufi. Qilleensa yoo ilaalle immoo qilleensi makaa gosa-tokkeedha. Maaliif? Ruuqoolee isaanii adda baasnee arguu waan hin dandeenyeef makaa gosa-tokkee ta'e jechuudha. Kan biraan gaaffiin sadaffaan annisaa osoo hin fayyadamiin dalagaa dalaguu ni dandeenya jedha. Annisaa osoo hin fayyadamiin dalagaa dalaguu hin dandeenyu. Kan nuti gochuu dandeenyu annisaa xiqqaadhaan dalagaa guddaa hojjechuu dandeenya yoo ta'e malee annisaa tokkoyyuu osoo hin fayyadamiin dalagaa hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Gaaffiin arfaffaan guddina biyya tokkoof annisaan baay'ee murteessaadha jedha. Kun beekamaadha. Dhugaadha. Guddina biyya tokkoof annisaan dirqama ni barbaachisa. Baay'ee murteessaadhas. Gaaffiin lammaffaa irratti seerota dhiigaa toora A jala jiran dalagaa isaanii toora B jalaan walitti firoomsi jedha. Gaaffiin tokkoffaan seelota dhiiga diimaa jedha. Seelonni dhiiga diimaa akkasuma pilaatileetota seelota dhiiga adii jennee dalagaa isaanii kana kan waliin ilaallee turredha jechuudha. Paartiiwwan viidiyoo jalqaba hojjetamanii isiniif gadhiifaman irratti. Egaa seeliin dhiiga diimaa A jarmoota ittisa, B dhiiga itichaa, C oksijiinii geejjiba jedha. Dalagaan seelii dhiiga diimaa inni guddaan maalidha jenneerra jechuudha. Oksijiinii geejjibaa jechuudha. Dalagaan dhiiga diimaa seelii dhiiga diimaa inni guddaan oksijiinii geejjibuudha jechuudha. Oksijiinii qaama keenya keessa geejjibaa jechuudha. Kanaafiyyuu seelii dhiiga diimaa kan jedhu kun oksijiinii geejjibuu ta'a deebiinsa. Pilaatileetonni immoo dhiiga itichuuf fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo harki keenya muramee dhiigu dhiigichi akka ititu yookiin akka inni dhiigni baay'een qaama keenya keessaa hin baane kan godhu pilaatileetotadha jechuudha. Kanaafiyyuu pilaatileetotni faayidaan isaanii dhiiga itichuudha yookiin dalagaan isaanii dhiiga itichuudha jechuudha. Seelota dhiiga adii immoo akkuma beekamu jarmoota ittisuu jechuudha. Dhukkuboota adda addaa akka nuti hin qabanne jarmoota illee ittisuuf nu fayyadu jechuudha. Kanaafiyyuu dalagaan isaanii jarmoota ittisuu ta'a. Kan itti aanu gaaffilee dhiyaataniif deebii sirrii ta'e filadhu jedha. Tokkoffaa irratti kanneen armaan gadii keessaa dhiiga deebistuu kan ibsu kami jedha. Dhiiga deebistuun ujummoo dhiiga A gara onneetti deebisudha. B gara sombaatti deebisudha. C gara qaamaatti deebisudha. Geessudha. D onneerraa fuudhudha jedha. Jalqaba maal jedha gaaffiinsaa? Dhiiga deebistuu kan ibsu kami jedha. Dhiiga deebistuu kan ibsu kami? Dhiiga deebistuun maal fayyada? Dhiiga deebistuu kan jennu kuni
kan dhiiga deebistuun hin geessa miti ni deebisa jechuudha. Akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyu. Kanaafiyyuu gara sombaatti geessa, gara qaamaatti geessa kan jedhu kun hin ta'u jechuudha. Dhiiga deebistuun ujummoo dhiiga gara onneetti deebisudha jechuudha. Gabaabaa isaatti akkuma maqaa isaarraa hubachuu dandeenyu dhiiga deebistuun dhiiga gara onneetti deebisa jechuudha. Kan itti aanu dalagaa sombaa kan ibsu kami jedha. Sombi maaliif nu fayyada? A. Dhiiga gara onneetti geejjibuu. B. Dhiiga qaama guutuu keessa raabsuu. C. Dhiigni gara duubaatti akka hin deebine ittisuu. D. Qaama hargansuuf ooludha jedha. Irratti dhiiga gara onneetti geejjibuu kan jedhu kun dhiiga gara onneetti somba miti kan gara onneetti dhiiga geejjibuu jechuudha. Ujummooleedhaan dhiigni kan isaan geejjibaman. Dhiiga qaama guutuu keessa raabsuu kan jedhu kun faayidaa onnee osoo hin ta'in kan faayidaa sombaa osoo hin ta'in kan onneedha jechuudha. Isaan dhiiga gara duubaatti akka hin deebine ittisuu kan jedhu kun warri kun huut lamee huut sadee warra jedhamanii isaanidha malee faayidaa sombaa miti jechuudha. Sombi maaliif nu fayyada? Qaama hargansuuf ooludha jechuudha. Sadaffaa irratti oorikilii mirgaa kan ta'e kami? Dalagaa oorikilii mirgaa kan ta'e kami jedha. A. Ujummoo dhiiga raabsituu dabarsuu. B. Ujummoo dhiiga deebistuu dabarsuu. C. Oorikilii bitaatti dabarsuu. D. Ventirikilii mirgaatti dabarsuu jedha. Jalqaba dalagaa isaatti osoo hin deemin dura oorikiliin mirgaa maal akka ta'e hubachuu qabna jechuudha. Oorikilii mirgaa jechuun fakkii kanarraa akka ilaaluu dandeenyu golloota onnee sanaa yoo asitti qoodne bakka kanatti gargar qoodnee yoo ilaalle asiin akkas kunnee asiin immoo akkas kunnee yeroo ilaallu inni kun maal jedhama? Oorikilii mirgaadha. Kuni ventirikilii mirgaa. Inni gararraa jiru oorikilii mirgaa jedhama. Inni gara gajjallaatiin jiru ventirikilii mirgaa jedhama. Asiin yoo ilaallu immoo inni kun oorikilii mirgaa jedhama, bitaa jedhama. Inni kun ventirikilii bitaa jedhama jechuudha. Asirratti yeroo ilaallu oorikiliin mirgaan eessatti argama? Asitti argama jechuudha. Oorikiliin mirgaan asitti argama. Iddoo argama isaa erga barree booda faayidaa isaatti deebina jechuudha yookiin dalagaa isaatti. Ujummoo dhiiga raabsituu dabarsudha. Ujummoo dhiiga deebistuu dabarsudha. Ujummoo bitaatti oorikilii bitaatti dabarsuu, ventirikilii mirgaatti dabarsuu jedha. Asirratti oorikilii dalagaan isaa maalidha jechuudha? Dhiiga ventirikilii mirgaatti dabarsuu jechuudha. Ujummoo dhiiga raabsituu hin dabarsanii, ujummoo dhiiga deebistuu hin dabarsanii. Kanaafiyyuu dhiiga gara ventirikilii mirgaatti dabarsuu jechuudha. Oorikiliin mirgaa kanadha. Ventirikiliin mirgaan immoo kanadha. Kanaafiyyuu oorikiliin mirgaa faayidaan isaanii dhiigni gara ventirikilii mirgaatti akka darbu taasisuu jechuudha. Kan itti aanu caasaa fakkii kanarratti hundoofnee gaaffii arfaffaa fi shanaffaa hojjennaa jechuudha. Caasaan xiyyaan agarsiifame maal jedhama jedha. Kun maal jedhama jennee amma akkuma haasa'aa turre kun oorikilii mirgaadha. Kun ventirikilii mirgaadha. Asiin oorikilii bitaa kun immoo ventirikilii bitaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan xiyyaan agarsiifame kun ventirikilii mirgaadha jechuudha deebiinsaa. Kan itti aanu gaaffii shanaffaa irratti dalagaan caasaa xiyyaan agarsiifame maali jedha. Xiyyaan kan agarsiifame kun maal jenne? Ventirikilii mirgaadha jenneerra. Dalagaan isaa maali yeroo jennu immoo A. Dhiiga gara tiishuulee nafaatti raabsa. Dhiiga gara oorikilii bitaatti raabsa. Dhiiga gara ventirikilii bitaatti raabsa. Dhiiga gara sombaatti raabsa jedha. Asirratti yoo ilaalle dhiigni qaama keenya keessa raabsamee kaarboon daayoksaayidiidhaan kan badhaadhe kun karaa veenaa kaabaa kana dhufee gara oorikilii mirgaa seena. Oorikilii mirgaa sana keessaa yeroo itti aansuudhaan gara ventirikilii mirgaatti darba. Ventirikiliin mirgaa kun immoo isa keessa karaa ujummoo kana gara sombaatti geessaa jechuudha. Gara sombaatti geessa. Kanaafiyyuu dalagaan ventirikilii mirgaa kun dhiiga gara sombaatti raabsuu kan jedhu ta'a jechuudha.
kan akka kanaan kan hojjenne ta'a. Gaaffiiwwan itti aanan gaaffii 6ffaadhaa kaasee hanga dhumaatti kan jiran immoo kutaa itti aanutti kan waliin ilaallu ta'a. Paartii itti aanu irratti isiniif dalagnee kan isiniif gadhiisnu ta'a. Hangasitti viidiyoon itti aanu hojjetamee akka dafee isiniif gadhiifamuuf chaanaalii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo isin sabskiraayib gootan viidiyoon yeroo gadhiifamu dafee akka isin qaqqabu ta'a. Akkasuma viidiyoon kun kan isinitti tole yoo ta'e laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yaada qabdan kamiifiyyuu koomentii irratti nuuf barreessaa jennaa. Chaanaalii kana sabskiraayib godhaa. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniifis qoodaa. Barattoota baay'ee bira geessisaa jennaa. Galatoomaa.